Akkuma hundi keenya beeknu qaamonni sadeen mootummaa ijaaran keessaa qaamni seera hiiku qaama tokko. Qaamni seera hiiku qaama murteessaadha. Qaamni kun murteessummaan isaa ummanni keenya hundaa olitti gaafii mirga namoomaa, mirga dimokiraasii isaa argachuuti, mirga haqa isaa argachuuti. Hanni qabsoolee gaggeeffamaa ture hunda keessatti wareegama kafalaa tureef gaafii mirga namoomaatii fi gaafii mirga dimokiraasiiti. Mirga namoomaa fi mirga dimokiraasii keessatti gaafii eenyummaati, gaafii haqa isaa argachuuti. Qaamni kun immoo gaafii kana deebisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Haqa murteessuun mirgi namoomaa akka eegamu, mirgi dimokiraasii akka eegamu gochuu keessatti qaamni seera hiiku qaama murteessaa fi qaama gahee leencaa qabudha. Qaamni kun godina keenya keessattuu baroota lamaan kana jijjiirama ajaa'ibsiisaa fidaa jira. Ummata keenya tajaajila si'ataa haqa qabeessa, ummanni keenya haqa dhabuudhaan dallaalaan qaamota adda addaatiin kan rakkachaa ture. Waggootii gabaabaa kana keessatti immoo akkaataan abbootiin seeraa godina irraa eegalee hanga dahatti waan gahanname kallattii gadi bu'e walirraa fudhachuudhaan keessattuu tajaajila ammayyeessuu wajjin wal qabate ummanni keenya baasiidhaaf akka hin saaxilamne, ummanni keenya saamicha adda addaatiif akka hin saaxilamne baasii xiqqeessuu keessattis tajaajila qe'ee aanaa isatti akka argatu gochuu keessatti hojiin hojjetamaa ture hojii boonsaadha. Fakkeenyummaa reefu pireezidaantiin kaase asirraa eegalee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti muuxannoo irraa fudhatamaa ture. Kun bu'aa isin buustanii antummaa isin agarsiistanii kanaaf galata guddaatu isiniif mala. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hundaa olitti haqa hojjechuun ilmi nama biratti illee galata qaba, Rabbi biratti illee galata qaba. Ummata keenya keessattuu gabaasa sobaatii wajjin wal qabatee darbee wantoonni manna murtii kana chaaleenji gochaa jira. Isa kana immoo waliin taanee sirreessuun barbaachisaadha. Hojii isin hojjettaniin teekinooloojii isin hanga dahatti ummanni keenya akka tajaajilamu gochuu wajjin hojii isin hojjettaniin hojii gaarii isin hojjettanii jirtan. Mutis akka qaama raawwachiistuu irratti akka qaamota abbaa alangaatii wajjinis poolisii wajjinis taa'amee kana cinatti garuu gabaasa sobaa irratti ummata keenyaaf hubannoo gahaa kennine ummanni keenya sobaan ragaa akka walirratti hin baane, sobaan walirratti akka murtii hin gaggeessine gochuun hojii guddoo nu haftuudha. Hojii kana immoo kallattii itti aanu keessatti cimsinee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ummanni haqa isaa yoo argate hin muufatu. Inni immoo balleessaa balleessiif adabbii sirrii argatellee itti gammadee deema. Kanaaf haqa hojjechuun Rabbi biratti illee jaalatamaa, nama biratti illee fudhatamaa waan ta'eef haqa hojjechuu keessatti gahee leencummaa isin qabdan akkuma jirutti tumsi qaama hundaa ni barbaachisa waan ta'eef tumsa qaama hundaa goone haqa keenya caalmeetti manneen murtii keenya caalmeetti ummata biratti fudhatamaa akka argatu itti quufinsi isaa daran caalmeetti akka dabalu gochuun hojii tumsa hunda keenyaa barbaadu waan ta'eef mutis hojii itti aanee qabannudha. Inni biraa mana murtii aadaatiin keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf mana murtii aadaa kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'ee haqa walootiif mana murtii aadaa jedhee labsiidhaan beekamtii kenneefii gabbuuse akkaataan isin abbootiin seeraa waajjirri aadaaf turizimii qaamni dhimmi ilaallatu tumsa gochuudhaan
sadarkaa gandarraa eegalee akkaataan waa takka hin jirretti bakka haala mijataan tokko hin jirretti dhimma kana lafa qabsiisuuf ifaajiin sochiin isin gootan ummata biratti galata guddaa qabdu. Ummata biratti galata olaanaa qabdu. Mutillee akka godina Harargee Lixaatiin maqaa bulchiinsa godina Harargee Lixaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojiilee jalqabne kana immoo caalmeetti cimsinee cinaa dhaabbannee faayidaa isaa dhandhamannee jirra. Faayidaa isaa dhandhamanne kana immoo sirriitti hundi keenya harka wal qabannee sadarkaa araddarraa eegalee caasaan raawwachiisaanis gahee isaa akka bahatu, caasaan seera baasus gahee isaa akka bahatu, kan seera hiikus gahee isaa walqixa qabaannu yoo taate hojiilee amma jalqabne kana caalmeetti qulqullinaanis saffisaanis baay'inaanis qabannee ummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa sirna isatti deebi'ee mana murtii aadaatiin haqa isaa argata, mana murtii idileetiinis haqa isaa argata, mootummaa keenyattis quufaa, qaama tajaajila kannu kanattillee itti quufaa, isaanillee eebbisaa deemu. Namni gaafa haqa argate nama eebbisa. Eebbi immoo gaariidha, milkii qaba. Namni garaa gaafa si eebbise sanaa olitti hin jiru. Namni haqa gaafa hojjete sanaa olitti wanni nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef isa jalqabne kana sirriitti kallattii hundaan qulqullinaaf saffisa isaa eeynee itti deemnee godina keenya keessatti namni mirgi isaa akka kabajamu, olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u, haqni isaa walqixxummaan isaa akka mirkanaa'u gochuu keessatti hojii jalqabne kana tumsa oliif taane wal cinaa dhaabbannee sirriitti harka wal qabannee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kanaaf hundi keenya gahee keenya akka baanu dhaamsa dabarsa. Xumura irrattis yeroo tokko dantaa dhimmoota dantaa mootummaatiin wajjin wal qabate dhimma waloo mootummaa kan ummanni baay'een faayidaa irraa argatu yeroo tokko aanota keenya keessatti dogoggora qaama raawwachiistuutiin akkaataan dhimma waloon itti fayyadamnu dhaabbilee misooma mootummaa adda addaa gaafiin itti dhalaa yookiin immoo himannaan itti banamee isin biratti gargaarsa guddaa barbaada. Dhimma waloo ta'e irratti dhimma dantaa mootummaa kan ummanni baay'een irraa fayyadamu irratti abbootiin seeraa sadarkaan jirtan, abbootiin seeraa sadarkaa aanatti jirtanis dhimmoota kana wal hubannaan daleeyne dhimmoota ummanni waloon irraa fayyadamu kan immoo qaamni dhuunfaa karaa adda addaatiin raawwachiisaan keenya karaa adda addaatiin rakkoo uumuudhaan dabarsamee himannaan adda addaa itti banamee hararra jiru kana nu cinaa akka dhaabbattan isin gaafachaa waan hunda caalaa garuu qaamni sadeen kun hundi ummataaf daleeyna waan ta'eef ummataaf gaafa daleeynu immoo dogoggoroonni uumaman immoo waliin taanee sirreessaa wal cinaa dhaabbannee caalmaatti immoo dantaa faayidaa ummataatiif haqa ummataatiif hojjechuu qabna. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun tajaajila haqaa kennuudha. Bu'uuruma kanaan bara kana kallattii afur yookaan bu'aa jiddugala afur qabatee tajaajila kennaa turee jira. Bu'uuruma kanaan jalqaba irratti qulqullina mirkaneessuuf hojiilee adda addaa hojjechaa kan ture yoo ta'u, kunis hubannoo abbootii seeraa isaa cimsuudhaan kallattii leenjiitiin akkasumas mariilee adda addaatiin hubannoo abbootii seeraa cimsuun qulqullina mirkaneessuuf hojjechaa turee jira. Gama biraatiin galmeelee diigaman fooyyaan irratti xiinxala geggeessuudhaan dubdeebii isaa irratti abbootii seeraa mariisisuudhaan hanqinoonni turan akka hiikkatan qulqullinni akka mirkanaa'u hojjechaa turee jira. Dhuma irratti immoo galmeelee murtaa'an oodiit godhuudhaan bu'aa isaa adda baasee irratti mari'atee qulqullina mirkaneessuuf hojjechaa turee jira. Gama biraatiin ragaa sobaa balleessuuf hawaasa tajaajilaaf gara mana murtii dhufan hubannoo kennuudhaan akkasuma kallattii garaagaraatiin waltajjii argate irratti hubannoo kennuun ragaan sobaa akka badu tattaafachaa turee jira. Kallattii kanaan qulqullina mirkaneessuuf hojjechaa ture bu'aa gaariis argatee jira. Inni lammataa dhaqqabummaa mirkaneessuudhaaf teknooloojii fayyadamuudhaan gara e-faayilingii fi viidiyoo konferansiitiin godinni keenya godina tajaajila kana maddisiisee fi akka Oromiyaaf gumaache waan ta'eef tajaajila kana aadaa godhachuudhaan hawaasnis barii akka gaafatu akka itti tajaajilamus godhaa turee jira.
Kanaaf tajaajilli kun yeroo ammaa aadaa ta'ee jechuun ni dandeenya godina keenya keessatti bu'uura kanaan namoota 15,000 ol dhimma kanaan akka tajaajilam taasisee jira. Bahasiin osoo laffaan yookaan mana murtii aanaarraa gara godinarraa hara mana murtii waliigalaa osoo hin deemne aanuma isaanii ta'anii ka godinaatis godinumatti ka aanaatis aanumatti akka tajaajilaman godhuudhaan baasii birrii miliyoona 30 fi 749 ta'u abbootii dhimmaa keenyarraa hambisee jira. Haaluma kanaan dhaqqabummaa mirkaneessuuf manneen murtii aadaa sadarkaa hundatti araddoota hundatti waajjira aadaa fi tuurizimii waliin ta'uudhaan hundeessuun manneen murtii aadaa sun akka of danda'an leenjii adda addaa kennuudhaan akkasuma isaan jajjabeessuudhaan loojistikiin deeggaruudhaan akka tajaajila kennan uummanni keenya dhiyeenyatti akka tajaajila argatu wallabbeessa araaraan akka furatu taasisuudhaan dhimmoota 57 fi 54 isaa dhiyaate keessa dhimmoota 54 fi 320 takka irratti murtii kennuudhaan qarshii miliyoona 54 fi 321 abbootii dhimmaa keenyarraa baasii hambisee jira jechuudha. Haala kanaan raawwii isaa yoo laallu abbootii dhimmaa dhiyaatan keessaa dhibbeentaa 96.62 araaraan dhimma isaanii fixatanii jiranii mana murtii ol dabarfataatti ol jennoon hin deemne. Kanaaf itti quufinsiisaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Kanaan alattis hawaasni tasgabbiin akka jiraatu dhimma isaa dhiyeenyatti akka furatu hojjetamaa turee jira. Bu'uuruma kanaan manneen murtii kun akka of danda'an deeggarsa hawaasaa birrii miliyoona 12 ol sassaabuudhaan barreessaa qaxaruun akkasuma iddoo ijaarsa gaaddisaa fuudhuudhaan qabiyyeellee akka fuudhan ta'ee jira. Kanaan dhaqqabummaa mirkaneessuuf manneen murtii keenya hojjechaa turanii jiru. Inni biraa bilisummaa fi itti gaafatamaa mirkaneessuuf hubannoo naamusa irratti kennuun naamusa dagaagsuun akkasuma naamusa hawaasa mana murtii jajjabeessuuf sadarkeessuudhaan warreen hanqina qaba jee yaadan gorsuun irratti hojjechaa turee jira. Gaaromina bulchiinsa keessoo mirkaneessuufis mariilee adda addaa gaggeessuun marii keessaa fi alaa qindoomina qaamolee waliin hojjetan waliin cimsuudhaan raawwii isaa milkeessuuf hojjechaa turee jira. Kanaan alattis dantaalee mootummaa fi ummata irrattis xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjechaa turee jira. Yaa'ii kana keessatti wantoota gartee sila akka hanqinaatti bara kana mul'atan kaasuudhaan hegereef ammoo akka fooyyeffannee irratti hojjan kan mari'annu ta'a.